Hello, Kaba. Hello, Dami. Jirta. Nagaa Dami. Fayyaa nagaa. Maal yaaduu akkatti waan na barreessitu barbaadeen. Haa? Maali si barreessa? Yeroo jettu maal barbaadeeti? Namatti na jalaa guddaa beeknaanii seenaa isaa barreessite sirna awwaalcha isaarratti immoo akka dubbistu. Nama? Namatti du'eera. Nama aantee makee moo nama fagoodha? Fagoo maalitti obbolkaasaa maqaa tabbaafatee. Obbolkaasaa. Obbolkaasaa bulchaa moo? Obbolkaasaa bulchaa tabbaafatee gabaan koone. Waya bolkee. Egaa durutti barreessiti. Tolchi barreessi boor bista booridha sirna awwaalchisa. Seenaan isaa dhugamatti hundaa'edha. Maali jawaan gaarii masaa barreessitu ofuma kee dubbista. Haa ta'u rakkoon gurraan dubbisa. Bolkee. Adeemtee? Sokkitee? Eegdee baatanii? Xumurtee? Jireenya addii kanaa haxaawwatee tasgabbaa of qaba. Obsa namoonni du'uu qaban baay'een osoo jiranii nama garraamii kana obbo Olkaasaa biraa dhabne. Qabadhaa kaamaa inni Olkaasaa dhabuun namoota naannoo isaaf miidhama guddaadha. Nama guddaa dhabne. Fedha yeroo isaan bilbilanii natti himanii amanuu hin dandeenye. Gadda natti dhaga'ame ibsachuun natti cima. Obsaa kaamaa inni ka'e gad ba'e ati. Tima dhamoo kan boo'ee nama boosisaa jira. Yeroo inni jiroo waa gooteef hin beektoo. Amma akkamitti seenaa dubbisituu si jirtu? Tis jettee kana jaala akka sagalee hin baafne. Guddisifaddeen kun. Tole ammatti yeroo dameen as ba'ee seenaa isaa nuuf dubbisudha. Hamileedhaan nuuf simadha. Koonsartii kan jeseetati hamilee nuti. Maal uffanni kee kun? Tooraan qabu. Kan kee agartuu ati. Kan kee agartuu kan namaa. Maal godhugaa? Godhu miti. Dhiisuudhaan dhuma isaa. Obbolkee. Ani gaafa waa'ee isaa dhaga'u baay'ee garaan na buruqee. Jettee makeelisiitu isa kana dubbisi. Seenaa obbo Olkaasaa bulchaa gabaabinaan. Obbo Olkaasaa bulchaa abbaa isaa obbo Bulchaa Waayuu fi haadha isaa Debiddiiqee Sanyiirraa bara 1950 dhalate. Obbo Olkaasaa bulchaa akkuma umuriin isaa barumsaaf ga'een mana barumsa naannoo isaatti argamu galuudhaan tokko amma afuritti barateera. Kutaa afur keessattis si'a afur deddeebi'ee addaan kutuun waggaa afur guutuu afur keessa naanna'uu isaa seenaan galmeeffateera. Achis itti fufee amma kutaa 8tti baratee oduu kanaan jiruu jireenya maatii isaa fooyyeffachuuf jecha barumsa addaan kute. Otuma 12 illee geete. Sidaabaa keessa gala. Waardiyyaa baankii faayituu danda'a. Barreessaa sammaa waardiyyaa qacaraaru. Anoo sammuun dhageenya. Ani jirtu nama meenya dhufaaruun beeksisa argedha.
Obbo Olkaasaa Bulchaa gaala isaa jalqabaa dubaree loomii kumsaa wajjin ijaarratan. Isheerraas ijoollee 5 godhatee Obbo Olkaasaan fedhii dhalaaf qaburraa kan ka'e gaala lammataa dubaree Taliilee Warquu wajjin itti fufee raawwate. Haa ta'u malee fuuti kun suusitti ta'ee argameera. Sadeeffaa fuudhuuf yeroo jedhu Waaqayyo immoo isa fuudhe. Obbo Olkaasaa Bulchaa hawaasa keessatti kan inni ittiin beekamu tokko oduudha. Guyyaa guutuu otuu odeessaa waliyyuu quufiran jedhu. Dhugaa wanti nama dhibee nama hin dhiibne nama hundumaa waamee dubbisaa deema. Ilkaan isaa walitti hin jedhu bakkee moola. Yeroo manni abbaafatee ilkaan isaa walitti jechuu jennaan namni baay'eetti rakkate. Obbo Olkaasaan nama hawaasa keessatti jaallatamaa hiyyeessaaf garaa laafudha. Obbo Olkaasaan waan gaarii hojjetee akkuma qabu seenaa dogoggoraa kan hojjetes ni qaba. Namicha fayyaan qabdu si gaafatu ta'a. Seenaan nu gaafata. Waan manni gaarii manni hojjete jechaa dubbanne akka sagalee haasa'e kaadduun sirna waalti saalatti haasa'e. Gabaabsee amma waa dubbadha. Namicha fayyaan qabdu kottu bu'i. Dhaloonni booda irraa baratu. Boor maal nu jedhu dhaloonni. Sababa dhugaa dubbadhu namni biraan hin jaallatu. Seenaan hawaasa keessatti dogoggora hojjete keessaatii muraasni nama barumsa akka ta'uuf waa dubbachuun barbaada. Obbo Olkaasaan bara 1988tti dibicha magaalaa tokko mooraa namicha Buura Balaa jedhamu tokko keessaa banee uffatee to'atu deemu harkatti qabamee gaanfa dibichaatti hidhamee gabaa keessa naanna'eera. Jinkeen tolu waan akkasiin dubbatiin adda addaa kottu bu'i. Reefuun isaa maal nu jedhanii beeku sun dhagaa'amni tokko. Dhagaa ka'ee galiin jettuu dhagaa. Inni lubbuu keessaa bahe malee tokko si dhaga'a. Gurra kee qabu. Waan kana wal fakkaatu ganduma keessa jiraatu keessatti gaagoo namni hidhatee buufachuuf bantii mukaa guddaa tokko soqee yeroo gubbaa dammaa ga'u muka harkaa gadhiifatee lafatti kufee caccabeera. Kanarra kan ka'e lukti isaa tokko hojii addaan kutteetti. Amma garuu qaamni isaa hunduu hojii dhiitanii ciisaniiru. Obbo Olkaasaa Bulchaa bu'aan addunyaa kanaa buusee fi ba'aan addunyaa kanaatti ta'e yeroo wal bira qabnee ilaallu bu'aan isaa 5%, ba'aan addunyaa kanaatti ta'e garuu 95%. Kana mannaa maatiin isaa dhiifama naa godhaa malee watuun dhalatiin hafe ta'ee wayya ture. Obbo Olkaasaa Bulchaa dhukkuba cimtuu isa qabdeen otoo hospitaalaan deemiin lubbuun isaa addunyaarra darbiteetti. Hospitaala deemee rateen oola ture. Hospitaala deemee rateen oola ture. Tortora maaf hin geessine? Obbo Olkaasaan dhalatee waggaa 64tti biyya lafaarraa darbeera. Otoo dhaloonni baay'een umurii 30tti fudhateetti citaa jiru inni gara waggaa 64 jiraateera. Mee kana barkeessa irratti rukutaa waaqaan galateeffadha. Amangol maal? Iddoo isaatti akka ni galateeffannaa. Waggaa 64 nyaachuun ijoollee waggaa 4 waggaa 164 ta'e maatiin isaa maal se'u? Ati rukutiinis. Sirni awwaalcha Obbo Bulchaa iddoo firoonni fi maatiin isaa jiranitti namni hunduu imimmaan dhangalaasee inni yookaan jibbullee imimmaaniin raawwateera. Dhufee fi warra akkasii imimmaan dhangalaasan kana kun gammadeen fakka jeetti bu'aa silaati. Akkuma keessa si keessa si dhufe. Ani diina saala. Mee ijoollee isaa rabbaa guddisadha. Ijoollee isaa rabbaa guddisu. Nabsi amaarra dhee. Nabsi amaaru jedha. Ilaamee
Otuun du'in ture nafsi namaa kun malee amma du'eera waan ta'eef nafsi namaa kun qabu. Faarfama jettame gamgaa jecha maqaa kana gaafadhe. Du'anii kaanii qalbii diddiirrachuun hin jiru jedhan beektu. Kanaaf takka du'aa qalbii diddiirraa hin jiru. Seenaan isaa kana fakkaataa galatooma. Amma yerootti reeffa kaafnee iddoo awwaalchaa geessinudha. Olkee!